maala waan tafaan ishee keessaa bahu. Maali? Katuma bu'ee bira dhaabata akka. Duruu iddoo tokkotti hidhamee waan meeqa of dhabe. Yoo olii gad deeman eebba baay'ee jirachuudha. Angoo yoo argiteetti dhossitee baate malee yoona. Waan dhibu. Arrabni ishee bas maaloo. Ana bira hafuumne sagamaas dhaqee iyaalame nammo kora sagamaas achiis waan dhibu achi immoo qaxxee taayyootti ba'uu danda'a maal beeku. Tokkoffaarra taa'an koommoo achi. Nayyaadha qo'ee sagamaas. Waaqayyo kun maalirra jettanii? Sagaleen keessan hin dhaga'amu. Waaqayyo maalirra jettanii? Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ani kutaan itti qophaa'ee dhufillee kutaa biraadha. Amma hafuurri Waaqayyo kutaa tokko keessaa koo fide. Akkas jedha. Tarsaaste inceeta jedha. Maalin siniin jedhee? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedha wangeelatu sabni Israa'elii jedha. Galaanni gaafa dura gore dudduubaan gaafa Fara'oon isaanitti dhufe garatti ba'an gaafa dhabani Waaqayyo maal godhe? Tarsaasee isaan ceesise. Galaana tarsaasee isaan ceesise. Ilaa Waaqayyo keeru inceeta siin jedha. Hin tarsaasta siin jedha. Gaafa walitti nagarree isinii taappellaa waldaa keenya nagarree tarsaastee baataadha. Maqaan waldaa keenyaatu tarsaastee baataadha. Mul'ataan geggeeffamna. Ameen jettu sin. Maali sabni kuni ol taale ameen hin jedhu. Maali isinii inceetan siniin jechaa jira. In dabartan siniin jechaa jira. Haalli si qabuu hin danda'uun siin jechaa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inceetan jedhe. In dabartan jedhe. Ala amma Waaqayyo viizaa namoota baay'ee natti kennaa jira. Viizaa namoota baay'ee. Namni fudhachuu barbaadu jira laata? Mee ol utaalee amantiidhaan kan gooti jedhime? Ala namni maqaan kee mee maqaan kee laadhaan kan ga'u. Laliis no leensee kan jedhamu jirtaas keessa. Ol ka'ee qamaalee gare. Anaafati wal beeknaa? Waldaa kana dhuftee beektaa kana dura? Saba Waaqayyoon galateeffattanii maal iddoo? Galateeffattanii. Eessa dhaquu barbaaddetti? Jaappaan dhaquu barbaadda? Surgutameera. Bakka ceeteetta. Deemteetta bakka. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Haleluuyaa. Ammayyuu yoo amantii qabdu ta'e ilaa viizaa nama baay'een argeera amman. Nama ce'u nama baay'een argeera. Ilaa nama kudha tokko. Ameen hin jettanii. Ilaa nama kudha shan. Viizaa nama 15. Haleluuyaa. Namni maqaan kee mee? Maqaan kee Caaltuu. Caaltuun eenyudha as keessa? Caaltuu waajjiraati ati? Ka'ii kaalu. Kottu. Eemee. Kan kee addoo tokko miti dhiisi. Baay'eedha. Amma eessa dhaquu barbaada jalqaba irratti? Biyya dhaquu barbaade duwwaa dubbatatti. Awustiraaliyaa deemtaa? As qaba argate. Ilaa viizaan si rukutameera. Dhaqi bakka. Deemteetta taa'e Waaqayyoon galateeffadhaa fi galanni Waaqayyoof haa ta'u. Injeetan siin jedhe. Tarsaastee baatan siin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guddaadhaan jedhe Waaqayyo.
guddaadha hin jenne. Ayyaantu badhaasaa hin jiraatu. Ayyaantu badhaasaa hin jirtu as keessa. Himee Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo kuni guddaadha. Ayyaantu badhaasaa footoo gamaaleetti. Haati kee laasii waamti ibeen. Himee Waaqayyo kun guddaadha. Guddaadha hin jedhe. Si dabarsa hin jedhe. Anti Oromiyaa ይሰማም እንዴ? ኦሮምኛ ቋንቋ አይሰማ? የእግዚአብሔር ሰው አይሰማም። ኮት አፋና ይፍታ ሜን ከራና ታምቢ የእግዚአብሔር ሰው ታምቢ ፕሮፌሰር አመላ ሰገሌ ጉርጉዳ ዱፋ ጅራ ፕሮፌሰር እንከራና እንጂ ይኪፋፋን አፋን ይኪፋት እንከራና እንለምናለን። ረኮ ከየቱ ስትልፋቴ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ይሻል ረኮ ከየቱ ስረቱ ለሜሰድ ደብሲሴ የከበደሽ ነገር አይቻለሁ። እላ እንደ ወርት ሳንጥቄሽ እንዲህ እንዳርቄሽ ሳዳርቀ እንደ ወርት እንዳልሳስታ እንጨታ ትዘላለች ነበር። Waaqayyo amma dheekkamaa jira. Dheekkamaa jira Waaqayyo nama tokkotti. Dheekkamaa jiran jedhe. እግዚአብሔር የቆጣ ነው። As keessa namni ejjitee dhuftee jirta. ለምኑቲ Namni ejjitee dhuftee jirta harka kee baasi. Hiikif sin jedhe hiikif. Nan darba mee. Amen. Amin jettu sabanana. Amin jettu. Eda viizaan sin rukutamaati. Amen. Jabaadhaa kadhadhaa. Mana Waaqayyo immoo kottaa. Amen. Sagantaa keenya har'aa asumaan xumurraa torbee sa'aatii isaa eegaatii sagantaa keenya kottaa nagaadhaan galaa.